Welcome to grade 9 biology unit 4. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan. Okay, arroonni eegallu unit 4 part 3 dha. Waa'ee fragmentation irraa eegallachuudha irra. So subscribe, like, share jechuu akkan daganne jechaa akka xumuratti akkan wajji turtan isin afeerrachuudha. Let us move to our today's lesson. Okay, what is fragmentation? First, we start with this very important question. What is fragmentation? Okay, fragmentation is one of the most common modes of asexual reproduction, involving the breakdown of parent organism into parts that develop into whole organism. Look. Adeemsa fragmentation kun adeemsa asexual reproduction yookaan selulooma saala malee ta'e kan inni hammatu qaamota orgaanizimoota paarentii ta'anii yookaan orgaanizimii irraa oomishamu deemuu kan jechuudha. Paarentii ilmoon irraa argamtu deemtu sun adda cicciramee breaking down adda kokkutamee bakka xiqqaa iddootti adda kutamee kokkutaa qaama orgaanizimoota paarentii sanirraa ilmoon hedduun yookaan sanyiin hedduun yeroo uumamtu adeemsi sun fragmentation jedhama jechuudha. Adeemsa wal hormaata saala malee sun maal jedhama? Fragmentation jedhama kana jechuudha. So kana jechuun maal seeta? Akka orgaanizimii kana ni fudhanna. Orgaanizimiin kun karaa fragmentationiitiin wal horoo ta'e akka orgaanizimiin kun bakka hedduutti adda murame. Bakka hedduutti adda murraa jechuudha. Murreetti mummuraa xiqqaa arganna. Mummuraa xiqqaa argannu kana dhadhaabna jechuudha. Fakkeenya akka biqilootaatti fudhanne fakkeenya. Shankora tokko fuunetti shankora birka kudhan qabu tokko birki takka deddeebaafnee dhaabna. Tokkoon birkii kudhan nuti dhaame sun shankora hudduu kudhan nu dhalti jechuudha. Nu taate jechuudha. So adeemsi fragmentation ila fakkeenya salphaa shankora kanaan adda baachuu dandeenya jechuudha. Qaama orgaanizimii silaa dhaabuu deemsa ciccirree sanbooda immoo cicciraan qaama orgaanizimii sun orgaanizimii if danda'e kan waa hundi guutatee yeroo inni argamu jechuudha. Okay? Fragmentation is observed in fungi. Adeemsi fragmentation kun maal fa'aa keessatti argama? Fungi keessatti ni argama. Akkasumas plantis biqiloota keessatti illee gaggeeffama. Kana jechuun sanyiilee fungii keessaa kan fragmentation wal horuu jira jechuudha. Sanyiilee biqilootaa keessaa kan fragmentation wal horuu jira jechuudha. Akkasumas sanyiilee bineensotaa keessaa karaa fragmentationitiin kan wal horuu jiraachuu isaati jechuudha. Akkasumas algee yookaan saaphaphuu keessatti illee sanyiileen karaa fragmentationiitiin wal hortu jiraachuu isaanii agarsiisaa jechuudha. For example, Spirogyra. The filamentous green algae undergoes fragmentation. Look, Spirogyra nga filamentous green algae dha jechuudha. Green algae dha. Spirogyra ni karaa maaltii wal hortu? Karaa fragmentationiitiin wal hortu jechuudha. Which result in many filaments. Filamentii hedduu karaa kanaan Spirogyra irraa argannaa jechuudha. So each filament grows into matured filaments. Look, filamentoonni xixiqqaan jiran hundinuu karaa guddatan matured filaments. Karaa matured filamentii gaheessatti if danda'etti kan guddatan ta'uu isaati jechuudha. Okay? So and also multicellular animal. Fakkeenyaaf orgaanizimii seelii baay'ee keessallee fakkeenyaaf worms raammoo fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Breaks into two or more. Raamoon takka bakka hedduutti kokkutamuu dandeessa jechuudha. Qaama isiidhaa bakka hedduutti yeroo kokkutamtu tokkoon kokkutaa qaama isiidhaa sun raamoo if dandeessi ta'ee yeroo uumamu jechuudha. So with each filament is capable of becoming what? Complete individual. Kana jechuudha. Raamoon takka uumamu takka qaama isii adda umurtee bakka hedduutti umuramtu jechuudha. Raamoon sun tokkoon argamtu sun maali? Raamoo of dandeessi taatetti argamti jechuudha. Adeemsi fragmentation kanaa jechuudha. Okay? Okay, many invertebrate can reproduce. Many invertebrate can reproduce asexually by simply bringing into two parts and then regenerating missing parts of the filaments. So, ana jechuudha
regenerative goote jechuudha. Regenerating a mixing part of filaments. Haala kanaan paartiilee firaagmentootaa kan misitee regenerate goote uummate jechuudha. So kana jechuudha. Fakkeenya biqilli kun jechuudha. Adda mummurraa jechuudha biqila kana birkii adda mummurreela. Fragment 1, fragment 2, fragment 3. Fragment 1 guddatee akka dheerate. Fragment 2 akka guddatee dheerate. Fragment 3 akka guddatee dheerate jechuudha. So tokko mummurraa qaama muka kana tokko biqila ifdandii habba sadii irraa arganne jechuudha. Fakkeenya bakka sadiitti murree jechuudha kana. Haala kanaan biqilli kun immoo biqila faayidaa qabu biqila nama fayyadu kan bineensa hunda fayyadu habba sadii arganne jechuudha kanarraa. Koo adeemsi fragmentationidha. Kana jam fakkaataa jechuudha. Okay? When we come to budding. Karaa budding yoo dhufnu. Okay. In budding, the two daughter cells are unequal. Adeemsa karaa buddingiti wal hormaata saala malee wal budding kanatti jechuudha. Daughter cells yookaan immoo sister daughter cells seelonni orgaanizimii isa irraa uumamu wal qixaa miti jechuudha. Unequal yeroo jennu laal. Maaliif inni fakkaata? Bakka wal qixateetti muramtu. Adeemsa budding keessatti fakkeenya orgaanizimiin kuni karaa buddingiti wal horoo ta'e orgaanizimiin kun jechuudha akka murama. Maaliif orgaanizimii takka guddaa orgaanizimii kana tokko xiqqaa. Adeemsi wal hormaata akkanaa kan kun maal seete budding jennaan jechuudha. Garaagarummaan buddingitii fi baanari fiishiniidha. Maal seete? Baanari fiishinii keessatti orgaanizimiin bakka lama abbaa sirrii. Budding keessatti illee bakka lama abbaa. Garaagarummaa isaanii maal seete? Adeemsa budding keessatti orgaanizimiin isa irraa uumamu wal qixaa miti. Tokko xiqqaa tokko guddaa ta'a. Baanari fiishinii keessatti hoo orgaanizimiin isa irraa uumamu maal ta'a? The same size and the same shape. Bocaa fi hamma wal fakkaataa qabaachuu isaati jechuudha. Kana garaagarummaan buddingitii fi baanari fiishiniidha. So another common types of asexual reproduction in budding. Kan gosa type asexual reproductionidha. Keessatti kan buddingin isa tokko jechuudha. In this mode of reproduction adeemsa wal hormaata saala malee budding kan keessatti jechuudha. The organisms divide into two unequal parties. Look. Adeemsa budding keessatti orgaanizimiin tokko bakka lamatti murama. Bakka lama muramu booda immoo orgaanizimiin bakka lama muramu sun wal qixa ta'uu dhabuu isaaniiti. Unequal part. Tokko guddaa tokko xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. So it is common in fungal species. Keessattuu kan baay'ee beekamaa ta'e kan common ta'e dhaabbataa ta'e fungal species. Sanyiilee fangasootaa keessatti jechuudha. Akkasumas invertebrate. Raammolee jechuun bineensota xixiqqaa kan gurguruu duddaa hin qabne keessatti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Okay, during the process adeemsa budding kana keessatti jechuudha. Yeroo adeemsi budding kana keessa a bulge forms on the side of the cell. The nucleus divide mitotically. Look. Adeemsa seelota keessatti nucleusiin kun karaa maayitosiitiin adeemsa maayitosiitiin bakka lamatti adda kutame jechuudha. Mitotically. San booda immoo and the bud ultimately detach itself from the mother cell. Budding yookiin bakka inni irraa guutu sun salphumatti saffisaan detach maatii irraa yookaan immoo seelii maatii irraa detach if goote jechuudha. Addeef murte jechuudha. Addeef kutte jechuudha. Budding bakka inni irraa magaru jechuudha. Irraa magaru sun seelii maatii irraa salphumatti addeef kutte jechuudha. So fakkeenyaaf for example in some fungi fakkeenyaaf fungi keessatti raaqitiin yookaan yeast kan tun gosa fakkeenya fangasii kan buddingiti karaa buddingiti wal horan jechuudha. So a bud develop on the surface of either the yeast cell or hyphae. Look. Budding tun maal gubbatti guddatti surface yookaan dirratti kan gubbatu dandeessi fakkeenyaaf seelii keessatti.
Yeastii yookaan seelii raaqita keessatti akkasumas hyphae asitti guddatu dandeesse jechuudha. Which with the cytoplasm of the bud being continuous with that of the parent cell. Look, cytoplasm badiidhaa tun immoo itti fufiinsa qabaata parent celliti wajjin itti fufaachuu aga damuramuu geessutti. So the nucleus of the parent cell then divide. Nucleusin parent cellidha akkasumas adda hirama. One of the daughter nuclei migrate into the bud. Daughter tokko jechuudha. Daughter nucleus tokko karaa badiitti deemu and the other remains in the parent. Parent keessatti taa'achu tokko kaafe. So budding also occurs commonly in some invertebrate animals like hydra. Organismoota invertebrate kan hydra keessatti illee gaggeeffamu jechuudha budding kuni. Kana fakkaata jechuudha. So adeemsi budding kana jechuudha fakkiidhaanis kana jechuudha. Fakkeenya organismiin mother cell jennuun kuni. Organismiin mother cell jennuun isa kana yoo ta'u karaa buddingtiin organismii kun laala kun amma organismii tokko xiqqaa tokko guddaa ta'e haala kanaan deeme adda ba'a jechuudha. Luuku adda ba'a. Asitti immoo adda ba'ee jira. Asitti adda ba'ee jira luuku. Ifa adda ba'ee booda immoo organismiin inni kun diiman olii kun ifa umrii isaa geesse booda ammas isa kanaatu jechuudha. Isa kana uumuu jira jechuudha. Sanboota inni kun deebi'ee kana uumamaa. Sanboota immoo inni kun immoo isa kana ta'a jechuudha. So haala kanaan adeemsi buddingidha. Isa kaaniin adda wal adda ta'a jechuudha. So this is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.